Itoophiyaan waltajjiiwwan BRICS yeroo garaagaraatti gaggeeffaman irratti Afrikaanonni dhaabbilee idil addunyaa keessatti bakka bu'iinsa akka qabaataniif falmaa jirti. Itoophiyaan yaa'ii BRICS 15ffaa bara faranjoota 2023 Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburgitti gaggeeffame irratti miseensa ta'uun guyyaa affeeramte irraa kaasee yaa'ii hooggantoota BRICS 16ffaa bara 2024 Raashiyaa magaalaa Kaazaanitti gaggeeffame irratti hirmaannaa ishee jalqabaa gochuu dandeesseetti. Itti fufiinsaanis waltajjiiwwan dargaggoota BRICS akkasumas waltajjiiwwan miseensotaa fi ogeessotaa kan farra malaammaltummaa fi walta'iinsa dinagdee irratti qophaa'an irratti dammaqinaan hirmaachaa jirti. Wayita caasaan aangoo bakka bu'iinsaa fi kenniinsa murtoo idil addunyaa akkasuma siyaasaan qoramaa jiru kanatti Itoophiyaan sagalee Afrikaa cimsuuf tattaaffii gochaa jirtu waltajjii BRICS irrattis itti fufteetti. Keessattuu manni marii nageenya mootummoota gamtoomanii dhimmoota nageenya addunyaa murteessuuf aangoo guddaa kan qabu ta'us Afrikaan teessoo dhaabbataa dhabuun ishee rakkoo ta'ee itti fufeera. Itoophiyaan rakkoo kana furuu fi sirna addunyaa moggaatti dhiibuu sirreessuuf waltajjiiwwan akka BRICS ejjennoo waloo Afrikaa cinaa dhaabbachaa jirti. Fakkeenyaaf yaa'ii hooggantoota BRICS 17ffaa Biraazil Riyoo de Jeneerootti gaggeeffame irratti Itoophiyaan sirna faayinaansii addunyaa keessatti haqni akka mirkanaa'uu fi Afrikaan mana maree nageenyaa keessatti bakka bu'iinsa haqa qabeessa akka qabaattuuf gaafatteetti. Akkasumas yeroon aragalfannaa edaa fi deebii jijjiirama qilleensaatiif deeggarsi faayinaansii akka godhamu akkasumas Afrikaanonni tokkummaa isaanii cimsuun qormaatilee garaagaraa arditti mudachuu danda'an dandamachuu akka qaban ejjennoo qabatteetti. Yeroo ammaa Itoophiyaan ejjennoo waliin Afrikaa cimsuudhaan bakka bu'iinsi dhaabbilee idil addunyaa akka fooyya'u gaafachuu fi sagaleen Afrikaa murtoowwan nageenya idil addunyaa keessatti akka cimu gochuuf hojjechaa jirti. Itoophiyaan seenaa siyaasa dippiloomaasii fi tumsa Afrikaa keessatti iddoo addaa kan qabdu yoo ta'u bilisummaa fi tokkummaan Afrikaa akka mirkanaa'uu fi faayidaan ishee akka kabajamuuf shoora olaanaa taphataa turteetti. Suudaan marii biyyaalessaa hunda hammatu gaggeessuuf alburaan nageenyaa fi seera irratti wabii dhiyeessuuf jedhame. Pirezidaantiin mana maree ce'umsa biyyaalessaa fi hoogganaan waraana Suudaan Abdul Fattah alburaan marii biyyaalessaa hunda hammataa akkaataa bilisa ta'een dhiyaate deeggaruu isaanii fi hirmaannaa mijeessuudhaaf wabii seeraa siyaasaa fi nageenyaa kennuuf qophii ta'uu isaanii gabaafame. Kabaja ayyaana waraana Suudaan tokkoomsuu itti yaadatamuu ilaalchisee sirna gaggeeffame irratti kan dubbatan alburaan mootummaan deeggarsa loojistikii fi wabii kan dhiyeessu yoo ta'u qophii marichaa ajandaa fi bu'aa isaa murteessuu keessaa ala akka ta'u ibsaniiru. Tarkaanfiiwwan yaada dhiyaatan keessatti hirmaannaa yakkaa hirmaattota irratti banamee jiru dhaabuu, himannaa seeraa dhuunfaarraa yeroo fi to'atamuu irraa tikfamuu fi marii sana irratti yaada ilaalchaa fi yaada dhiyaatu irratti dhiifama guutuu kennuu kan hammatudha. Alburaan adeemsichi hirmaattota irratti qofa kan daangeffamu osoo hin taane uummata bal'aaf banaa ta'uu akka qabus eeruun raayyaan biyyaa sodaa fi daangaa malee deeggarsa qeeqaa fi ilaalcha isaanii akka ibsan kan eeyyamu ta'uu dubbatan. Tarkaanfiin kun marii walitti fufiinsaan ji'oottan hedduudhaaf alburaan dimokiraatik bilookii fi gareewwan hidhatan akkasumas daandii siyaasaa gaggeeffamaa ture booda kan dhufedha. Tuutni kun mariin biyyaalessaa Suudaan keessatti akka gaggeeffamu abbummaa biyyaalessaa irratti akka xiyyeeffatuu fi sababa bu'uura walitti bu'iinsa sanaaf furmaata akka kennu karaa agarsiistuu dhiyeesseera. Marii kana hirmaattota ulaagaalee ajandaa fi qophii hojii murteessuuf koree qindeessituu bilisa ta'e dhaabuuf jecha gareewwan hawaasa siiviilii maanguddoo fi hoogganoota amantaa waliin gaggeeffameera. Haa ta'u malee gumiin hawaasa siiviilii biyyattii keessattuu Suudaan kutaa hedduu keessatti lola ittuma fufaa jiruun wal qabatee inisheetiiviiwwan hunduu hammaatinaa fi walaba ta'uu irratti yaaddoo isaanii ibsaniiru. Kilabii kubbaa miilaa Nageellee Arsiif konkolaataan qarshii miiliyoona 35 oliin deeggarsaaf bitame. Dhalattoonni magaalaa Nageellee Arsii fi naannawa aanaa Nageellee Arsii biyya Ameerikaa jiraatan hanqina loojistiksii kilabni kubbaa miilaa magaalaa Nageellee Arsii qabu furuuf konkolaataa qarshii miiliyoona 35 oliin bituun kilabichaaf deeggarsa taasisaniiru. Kilabichi sadarkaa biyyaatti dorgomaa fi mo'ataa Pirimeer Liigii Itoophiyaa akka ta'u dhalattoonni Oromoo biyya keessaa fi alaa jiraatan yeroo gara yerootti deeggarsa garaagaraa taasisaa turaniiru. Ammas taasisaa
Deeggarsa kilabichaaf taasifame kana qindeessaa kan turan miseensi boordii kilabichaa fi abbaan qabeenyaa hospitaala meedikaala Nageellee Arsii Dr. Guddataa Hinnikaa kilabichaaf deeggarsi wal fakkaataan taasifamuu qabas jedhani. Bulchaan bulchiinsa godina Arsii Lixaa obbo Ahmad Hajjii deeggarsa dhalattoonni Oromoo biyya Awurooppaa jiraatan kilabichaaf taasisan galateeffataniiru.